Harka fuune akkam jirtu daawwattoota televezyiinii OBS kan isin daawwachaa jirtan haajaa keenya jabaadha. Haajaa keenya jabaan har'aatiin dhimma biraa qabannee jirra. Dhimmi keenya har'a irratti ajamne dhaloota kan jedhu mata duree kennineeraaf guddina dhalootaa jennee dhimmoota garaagaraa kaafna. Keessummaan keenya har'aa Darajjee Baharuu barreessaa kitaaba Oromoo fi Finfinnee akkasumas dhaamataa fi jeneraalicha digirii jalqabaasaa keemistiriidhaan degree lammataa immoo business administrationiidhaan waa'illi koo biraa gaazexeessaa Birraa Laggasaas akkasuma foreign language and literature in degree jalqabaa degree lammaffaa immoo social psychologyidhaan nama eebbifameedha. Baga nagaan dhuftan. Afnegaa dhimmi keenya har'aa guddina dhalootaa jenna. Guddina dhalootaa gaafa kaafnu egaa fiixee baay'ee achi fagoo duubaa deebi'anii as harkisan har'a irra dhaabatanii immoo borus tilmaaman of keessaa qabaa. Garuu mee isin biratti dhaloonni maali sirraan ka'a? Tole waa sadii kaaftee ammas keessatti dhaloota kaleessaa, dhaloota har'aa, dhaloota boruu immoo hin jira jennee tilmaamnu yookaan hawwinu kaaftee jirta. Dhaloota kana keessaa kam caalchifta? Dhibbeen taanu toon sii kenne. Malee dhibbeen taan keessee biraan darbitu. Darajjeetti darbe. Darajjee mee sila kaaseen jira waa'ee kee daawwattoota keenyaafis akka ifa ta'utti keessattuu kitaabolee kee sadii maqaa dheeraa Oromoo fi Finfinnee dhaamataa jeneraalicha. Mee maqum kitaabota kanaa namatti himanii darbuu qofa osoo hin taane kitaabota sadan kana keessaa waan yaadattu jecha yaadattu waan sitti tole waa sadii naa kaasiiti sana booda immoo dhaloota jechuun maal jechuudha kan jedhutti deebi'u.
Tole, mee biraan amma gaafa jalqaba irratti dhaloota akkamittiin adda baasuu dandeenya yookiin dhaloota kaleessaa, dhaloota har'aa yookiin immoo dhaloota boru jiraatu jennee osoo adda baasiitii dhibbeentaadhaan madaallii dhalootaa kana kaa'i jenneeni kaa'uu hin danda'u jedha. Ati maal jetta? Dhibbeentaan kaa'uu dandeessaa? Ayyee mee gaafini isinii qaba sillachuufu dhaloota kaleessaa fi dhaloota har'aa wal caalchisuu yookaan wal dorgomsiisuun rakkisaa ta'uu danda'a jettanii lafa keessanittu yoo akkas ta'e dhaloota kaleessaarraa seenaan dhaalle akkamittiin ilaaltan? Fakkeenyaaf yoo dhaloota kaleessaaf har'aa adda baasuun isin rakkise ta'e seenaa guddaa sabni kun qabu kan kaleessa dabarse akkamittiin ilaaltan sirraan ka'a. Idda kana jijjiiree dhaloonni kaleessaa kanarraa caala jechuu hin dandeenyuure? Tole, atis gaafa wal fakkaata. Aangoon dhufee manatti galeessaan maatii irraa barachaa
Kanaaf dhalootarraa fakkeenyaaf amma ittiin seenu dhaloonni suni naannoo duukam nama dhalate naannoo duukam dhalootarraa caala. Caaluu miti. Asitti gaafii waan hin qabuuf addunyaan kun dhaloota iddoo torbatti qooddee ilaalti kun kan addunyaa kanaati. Garuu jaalannees jibbinee nutis addunyaa kana keessaa bahuu hin dandeenyu waan nu ilaallatus as keessa jira waan ta'eef fakkeenyaaf amma sila darajjee waa dubbate ati waa dubbatte akka jabana dukkanaa jechuu hin dandeenya jabana dukkanaa keessa taa'anii warra ofii gubatanii sabaa ifan dhaloota har'aatiif ifa kana agarsiisan guutuu Oromiyaarraa namoota maqaa isaanii kaafnu maqaa dha'uudhaan dhaloonnarraa hin sirbaa fi dhaloota kana caala jedhee namuu afaan guutee waa'ee dhaloota kaleessaa dubbata. Isin garuu dhaloota wal caalchisuus gadi buusuuf ol kaasuun nama rakkisaa dhaloota yerootu madaalaa waan jedhu kaafte. Kanarratti darajjeenis yaada akka kennuun barbaada. Kan biraa Oromoo keessatti Oromoon jireenya gamtaa jiraataa sooshaalizim waan jedhu jireenyi gamtaa kun Oromoo hin miidhee warri jedhanii kaasan jiru. Sababiin isaa maaliifi jireenya gamtaa keessatti yaanni fudhatamu kan gamtaati wanti hojiirra oolu kan gamtaati yaanni nama dhuunfaa hagamuu haa cimu hagamuu haa jabaatu fudhatama hin argatu kuni Oromoo keessaa namoonni akka hin baane dhiibbaa uumeera warri jedhanis jiru. Amma darajjee biran jira. Dhaloota kaleessaa jajaa dhaloonni kaleessaa kanarraa wal caalchisuudhaaf madaalliinsaa nu rakkisa jechuu dandeenya.
Tarii gamtaan kun kanaaf fayyadeera. Ammas waa'ee dhaloota kaleessaatti dubbachuuf kan jirtu. Gara dhaloota. Amma Rwaandaa Taanzaaniyaa ga'utti Biyya qabna. Biyya Oromiyaa. gaafiin qaba sirratti. Sila biraanis atis waan kaaftan qabdu. Keessattuu akka jabina guddaatti kan isin kaaftan waldaa walgargaarsa maccaa fi tuulamaa kaaftan. Silaa kaleessi nuti dhaloota wal caalchisuu hin dandeenyu jettan sun osoo omtuu hin jirre, osoo akka har'aa teekinooloojiin hin jirre, osoo namuu quba wal hin qabaanne akkasinuu jettanu akka bulchiinsaaf tolutti koonyaa garagaraatti wal jala dabarsanii bulchaa jiranuu jabaatee
bu'uura tokkummaa Oromoo dhaabe har'a dhaloonni har'aa dhaabuu dadhabeera. Akkamittiin dhaloota kaleessaaf dhaloota irraa waliin madaalchisuu hin dandeenye jettan sirba. Qaba ture. Sirni sun sirna gadaa.
Anamma gaafiin koo naan deebine jedhee kan hin yaadu daawwattoota keenyaaf illee akka tolutti dhaloonni kan jajaa jirtan kan kaleessaa seenaan isin jajaa jirtan qabsoo uummanni kun amma manaa hin baane manaa hin kaane manatti deebisee waa hundumaa baatee dhaloota wal harkaa fuudhee wal jijjiiree kaleessa Oromoo duudhaan sirnaan ammoo dhaabbata instituushinii guddaa akka Maccaaf Tuulamaa dhaabbatee darbe kana hunda jajaa garummaa dhaloota har'aa kanaan wal caalchisuun isinitti ulfaateera. Anaaf dhaloonni kaleessaa dhaloota har'aa caala jedhee waan hin amanuuf kanaaf sababoota baay'ee kaa'uu waan hin danda'uuf darajjeetti hin deebi'a. Fakkeenyaaf addunyaa kanarra immoo maaltu jira jennee yoo ilaalle Ameerikaan dhaloota ishii bara 1901 hanga 1924tti jiraniin dhaloota koo jaboo dhaloota Ameerikaa jedhamtu kana naa uumani jetteet galata galchitiif jechaadha. Yoo galanni dhufe yoo waa'een Ameerikaa guddummaa ishii ka'uun dhufe dhaloota kanaaf bakka kennite jechaadha. Oromoon qabaa isin maal jettu dhaloota akkanaatu anaaf dhaloota jabaadha jedhee kan yaadu qabaa isin maal jettu. Kanaaf yoo deemne amma dhaloota Waaqoo Guutuu, dhaloota Adamsaa Addoo, dhaloota Aliyyii Cirrii, dhaloota Taaddasaa Birruu, dhaloota Alamuu Qixxeessaa, Abishee Garbaatti deemne jechuudha. Kanaaf dhaloonni sun guddaadha. Keessaa baana gaafii kana egaa dhimmoota garaagaraa kaaftanii dhimmoota garaagaraa waan nuyi kaafnuuf addunyaa kanatu dhalootaan guddate jechuudha. Addunyaa kanatu dhalootaan
dhaloota torba dura isiniin jedhe sana keessa dabarteet. Fakkeenyaaf amma wanti addunyaa kanarra jiru bara 1901 hanga 1927tti dhaloota jaboo jedhanii lafa kaaniru addunyaan kun. 28 hanga 45tti immoo dhaloota callisaa silent generation jedhanii qorannoo mataasaa fudhatee lafa kaaniru. 46 hanga 64tti immoo dhaloota gaggabaaboo garuu yaanni isaanii xiqqoo qaramuu jalqabe warra waraana addunyaa booda waraana addunyaan kun wal waraanaa turte booda dhalatan dhaloota akkasii jedhee lafa kaa'eera. Dhaloonni inni sadii afan tokko dhaloota barnootaa lama dhaloota barnoota lammataa sadii dhaloota alfaa jedhanii lafa kaa'an. Dhaloonni alfaa dhaloota si'anaa kan boru waan inni hojjetuu fi hojjechuuf jiru hin beekamne jedhanii lafa kaa'an. Fakkeenyaaf gara Oromootti yoo deemne dhaloota kana sila darajjee waa kaayira. Jabaan sabaa iddoo sabni itti ani jiraa jedhee lafa kaayirraa kaanee dhaloota sanaan dhaloota jabaa jechuu dandeenya jedhe. Amma sila wanti kaaftan Oromoon sirna qabaa, Oromoon biyya qabaa, aadaa qabaa, amantii qabaa, siyaasa qabaa, tokkummaa qabaa, gadaa qabaa jechaa dhuftan. Hammi sun dhalootaan deemee dadhabaa deemee har'omtuu wanti lafarra jiru hin jiru. Dhaloonni kun tokkummaas hin qabu. Dhaloonni kun wal dhageettiis hin qabu. Dhaloonni kun dhaloota tokko goota qabullee gaafa inni jiru godinaa kennaa gaafa inni du'e goota Oromoo jedhee maqaa dha'aa jira. Kamirraa kaatanii dhaloota kana madaallii baasuu fi dadhabdan sirraa. Baay'ee as keessatti birraa sabaa fi dhaloota addanaa baasa. Sabaa fi dhaloota. Waa'ee dhalootaarra jira. Falaasama Taaddasaa Birruu.
jiru dhaloonni akkasii har'a yoo jechaa jirta. beekamaa. Dhaloonni kun akkamitti jira? Maal fakkeenyaaf amma maalni qabatamaa waan nuti qabnu fakkeenyaaf wanti Oromoo tokko godhu maal qabna har'a yoo afaan Oromoo yoo dhiigaa isayyuu bulfanne mee dhaloonni har'aa kun waan inni irratti tokko ta'u waan inni irratti tokko ta'ee waa godhu waa biyyaa godhu waa sabaa godhu maaliifan kana kaasa beektaa ila warri keenya dhaloonni isin jajjan kun ofii miilli ciccitee arrabsamee manatti deebi'ee dhaloota hin arrabsamne guddifate. Ofii doofaa jedhamaa dhaloota qaroo guddifate. Ofii ibidda keessa dhaabatee dhaloota ibidda tufu guddifate. Nummoo warri keenya dhaloota kopheen deemu keessaa dhalannee nummoo kophee hidhannee hafne jechuun homtuu natti mul'atu. Naa ragaadhaan naa kaa'uu dandeessu. Lola lolat.
ofirroo akka kee. Balaa Zallaqaa Oromoodha. Jaarsummaa Dillaa Oromoodha. Baay'ee gaarii. Mee asirratti amma gara xumuraa irratti kan nu jabeessinee kaafnu mariin keenya inni bal'aan dhaloota har'aa. Dhaloota immoo akka atuu dura jette xamboora wal harkaa fuudhee walitti dabarsee dhaloota har'aa kana fuudhee borutti dhaloota boru dhufutti dabarsee kennu kana wal bira qabnee ilaallee dhimmoota garaagaraa kaafnee jirra. Amma ammaatti waan nuyi kaafne gaarummaa, jabina, dararaa Oromoon keessa darbee har'a aniif isin akkas teessan keenya haasofnu nu godhe haasaa jirra jechuudha. Gaafa kana jennu immoo ammas galaadhum kaleessa kenname sana nyaachaa afuudhaaf jirra. Dhaloonni har'aa kun sirrii miti. Dhaloota imaanaa baachuu danda'u miti. Giddu galeessummaa yoo fuunee ilaalle dhaloota waan sirnatti kenname gateedha. Dhaloota tokkummaa namni dhiigaan wal biratti namni sagal du'ee dabarsee gateedha. Dhaloota uffata gatee baheedha. Dhaloota abbaan kabanyeedha. Haadhaan kabanyeedha. Dhaloota har'aa kana akka korophisaa gamtaan itti balali'ee nyaate gamtaan irraa balali'ee ka'uudha. Kun immoo dhaloota abdii ta'aayi waan jedhuun qaba. Akki sirni sun itti ijaarame isaan gubuu didee otoo hin taane keessatti dhabamuu isaanii.
Maaltu akkasii isa godhe? Kanaaf kun caba dhalootaan jechuun dandeenyu. Maaltu akkasii isa godhe? Mee as keessatti bira. Gaafatamummaa olaanaa qabaa yaadachiisu qaba. Baay'ee gaarii. Mee ammasitti dhaloota gaafa jennu nuyi dhaloota Oromooti kan nuti haasaa jirru. Ana garuu kan gaafii naa ta'u Oromoon akka duriitti deebi'ee jiraachuu hin danda'u. Oromoon gadaatti deebi'uu hin danda'u. Oromoon aadaa isaa ganamaatti deebi'uu hin danda'u. Sababiin isaa immoo har'a addunyaan kun mandara tokko taatee hunduu ofitti si harkisaa waan ta'edhu kun muuxannoon addunyaa kanaa garuu kan kana faalleessu jira. Fakkeenyaaf amma qorannoo miila kana ba'aa jiruun biyyoonni dinagdee guddaa addunyaa kanarratti baatanii jiran Chaayinaa, Indiyaa, Ameerikaan sadaffaatti buutee akkasittiin itti fufee jira. Biyyi Hindii jedhamtu nu aadaa keenya qabannee guddanna jettee aadaa ishii qabattee jiruuf jireenya hawaasaa ishii ganamaatti deebitee guddatteetti. Lammaffaarra jirti har'a Chaayinaa taantee jechuudha. Turki immoo of gattee aadaa gadaan maalluu godhaa waan isaan ittiin jiraatan beekuus baannu jedhanii isaanis guddataniiru. Garuu of ta'anii guddachuun akka danda'amu ragaa qabaannaa jechuudha addunyaa kanarratti. Inni biraa darajjeettan ce'a. Waa'een dhaloota kanaa waan nama yaaddessuuf dhaloonni kun riqicha dhaloota boruu waan ta'eef. Ammoo riqicha sakaleessaa dhaloota kaleessaa yaabbatee dhufe waan ta'eef. Yeroo baay'ee waa'een dhaloota kanaa gaafa ka'u tarii sirna jijjiiree tarii afaan Oromoo guddisee tarii dhimmoota garaagaraa kaasuun hin danda'a. Hamma dhugumaan dhaloonni har'aa kun akka dhaloota kaleessaa jabaadhaa, jabina qabaa, itti abdatamaa, in abdatama yoo jettan sababa isaa faana naa ka'a. In abdatamu yoo jettan immoo in abdatamu garuu irratti hojjechuu qabna. Fakkeenyaaf atamma caala Oromoon guddachaa waan jiruuf, caala Oromoon barachaa waan jiruuf, caala Oromoon hayyuulee siyaasaa horachaa waan jiruuf, hayyuulee barnootaa horachaa waan jiruuf. Biyya kanaaf miti gaanfa Afrikaaf iyyuu sodaadha. Fakkeenyaaf yoo rakkoon Oromoo irra ga'e bar rakkoon Oromoo keessaa qofan ka'u Keeniyaa ka'a. Keeniyaa Oromoo jira. Keeniyaan kan nu sodaattuuf Itoophiyaaf otoo hin taane Oromoo achi jiruuf nu sodaatti. Biyya biraas fudhadha. So nuti amma dhaloonni har'aa kun fakkeenyaaf saba biraa fudhattee ilaalte sabaaf sablammii faana jiraanna goonni isaanii tokko yoo wareegame yoo du'e inni gootaa kana godhee darbee jedha. Keenya garuu yoo goonni tokko wareegame waan inni godhe sirraanfannee boonya nama sanaaf kaayyoo isaas hin beeknu.
ollaa keenyatti garuu lakkinni gootaa kana godhee du'e hiiroo bira darbama jechuudha. Dhaloonni kun garuu boo'aa jira. Maal jettan? Simee biyya jalaa du'e. Ormi immoo haadha manaa fi ijoollee irraa garaagarummaa dhalootaa. Ana asirratti gaafii qaba. Biraanis itti siifis gaafii. Ani kan hin jedhu
amma yuwa Itoophiyaa miti kan hin jechaa jiru. Itoophiyaan biyya eeyyee. Oromoodhaan ijaaramte eeyyee. Itoophiyaa Oromoo irratti ijaarame eeyyee. Garuu ani fakkeenyaaf dhaloonni har'aa kun anaaf ba'aa midhaanii sabaatii jedhee yaada. Maaliif naan jedhama? Fakkeenyaaf gaafa Oromoon tokko ciniinnatee jabaa wayii dhalfatee gadoonfatee abbaa gadaa godhee barsiifatee hayyuu siyaasaa godhee Oromoodhaaf kennu eessa namichi kuniitu ka'a gaafi? Maali amantiin isaa tuttaanee dhufa namicha kana? Guyyaa sanarraa ka'ee waan inni qabu hundumtu wajjin bada jechuudha. Kan weellisu wayii yoo ka'e, kan biyya bulchuu dhufu yoo ka'e, kan mataa sabaa walitti qabu hundumaa yoo dhufe, isa sabni kun yoo amantii loleedha wajjin lolaa, yoo sirbe wajjin sirbaa, waan inni godhi jedhe hundumaa godhe dhaaba siyaasaa wayii immoo hundeeffatan dhaqan. Dhaabni siyaasaa wayii immoo kan godina sanaa, kan godina kanaa, kan godina sanaa. Dhaloota kanatu riqicha boruu ta'a. Naareeshiniin siyaasaa Itoophiyaa keessatti waggoota dheeraa fudhate kuni
Oromoo gaafa jennu dhaloota kana jechaa jiru. Kan anamma jiraataa jiru dhalootuma kana waan ta'eef kana kaana. Egaa dhimmoota kana kan kaafnuuf akka ati jette dura Oromoo gaafa jennu dhaloota hunda ilaallata jechuudha. Miidiyaalee ilaallata jechuudha. Kanaaf dhimma keenya jennee waa'een ijaarama dhalootaa nu ilaallata jennee waan kaafnuuf qabna jechuudha. Oromoon gaafa mammaa kan dhalatee badaa kan dhaloota badaa jedhan. Fakkeenyaaf kan maatii gaarii irraa dhalatee maatiin gaariin duudhaadhaan guddifatee ijoollee sana waan mana barnootaatii argate dabalatee waan hawaasarraa argate dabalatee nama guddaa ta'a jechuudha. Kaan immoo dhaloonni idda dhalatee badu immoo kan maatiin hordoffii hin goone jechuudha. Kan akka guddisaa bade jechuudha. Akka feetetti nama guddate jechuudha. Isaan akkasii irratti xiyyeeffatamu waan qabamuuf kaafna jechuudha. Inni biraa maal jedhani caala maaliif jedhani? Fakkeenyaaf wanti ta'u dhaloota keessatti wanti ta'u maaliif ta'e waan jedhu gaafachuun illee murteessaadha. Mootummaan, dhaabbileen siyaasaa, dhaabbileen amantii, miidiyaan hundi qooda qabu jechuudha. Guddina dhalootaa kana keessatti waan nuti irratti xiyyeeffannee kaafnuuf kanaafi haja jabaa keenya har'aatiin egaa dhaloota kaleessaa fi dhaloota har'aa ammanuma sa'aatii muraasa keessatti waliin madaalanii kanatu sirriidha kanatu sirrii miti jechuun ulfaatus hirreen keenya kaleessaa jabaan
dhaloota boruutti darbuudhaaf dhaloonni har'aa jabaachuu qaba jechuudha. Ammayyummaan hin barbaachisaa eeyyee garuu qullaa deemuu miti ammayyummaan. Dhugaadha uffannaan ammayyummaadha garuu qullaa deemuu miti. Uffata ofii uffatanii sammuu ammayyaa jireenya ammayyaa jiraachuun hin danda'ama waan jenneef. Kanaaf waan nuti qabnu yoo addunyaatti nu dabaluufis mijataa waan ta'eef haajaa jabaa keenya har'aaf jennee asumatti xumurree jirra. Waan nu daawwattaniif guddaa galatooma. Torbaan dhimma biraatiin walitti deebina. Fayyaa ta'a.